Wangeela Lukaas mee hundumti keessan al tokko hundumti seelfoonii keessan nadaabsa barreessanii eebbisu. Al tokko waan nuti hir'atu jiru seelfoonii dhaamseen sa'aatii tokkoof walakkaadhaaf tokkoof ruubiidhaaf eebbifamaa Waaqayyoon eebbisu. Nan dubbisa maqaa Kiristoos Yesuusiin akkas jedha. Wangeela Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 80. Mucichi guddachaa hubachaas hin adeema ture. Hamma guyyaa mul'inaatti hojii isaa saba Israa'el keessatti jalqabettis lafa onaa keessa hin jiraata ture. Irra deebiin dubbisa. Mucichi guddachaa hubachaas hin adeema ture. Hamma guyyaa mul'inaatti hojii isaa saba Israa'el keessatti jalqabettis lafa onaa keessa hin jiraata ture. Mee Ingiliffaan dubbisa. And the child kept growing and becoming strong in spirit. And he was in the wilderness until the day he was revealed to Israel. Amma guyyaa warra Israa'elitti mul'atutti hamma hojiinsaa hojiin hojjetu jalqabutti kophaa'ee bakkee onaa keessa hin jiraata ture. Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 39 tuufnee dubbifna. Lukaas sana boqonnaa 2 lakkoofsa 39 baafataniitu. Yoosefiif Maariyaam akka seera Gooftaatti waan hojjetamuun hundumaa erga raawwatanii gara biyya Galiilaa gara mandara isaanii Naazreetitti deebi'an. Lakkoofsa 40 mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutaa adeeme ayyaanni Waaqayyoos isa irra ture. Ameen. Kana Hallelujah. Yaa Waaqayyo Gooftaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kana nuuf laatte maqaan kee ulfaatu. Nu gargaartee galanni siif haa ta'u. Nu wajjin jirta maqaan kee ulfaatu. Jireenya keenya keessa jirta galanni siif haa ta'u. Geggeessitee asiin nu geesse galanni siif haa ta'u. Eeddee asiin nu geesse galanni siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo yeroo itti Gooftaa sirraa barachuuf jennudha yaa Waaqayyo. Yeroo itti gara kee ilaalluudha yaa Gooftaa. Yeroo itti yaa Waaqayyo yaadni garaa keenya garaa guutuudhaan gara kee ilaalluudha Gooftaa. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin humnaa mul'atu. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin sammuu keenya bane. Kiristoos Iyesuus dhaqee sammuu isaanii banee jedhee akka caafamee jiru Gooftaa. Sammuun keenya wannaaf qulqulluutti hin banamne taanaan yaa Waaqayyo sagalee dhaggeeffachuun gatii hin qabu. Sammuu keenya nuuf bane. Dhageettii garaa keenya nuuf bane. Laphee keenya nuuf laaffisi. Ilaa yaa Waaqayyo dhageenyee galuutu hin taane. Dhageenyee galuutu hin taane yaa Waaqayyo. Sagaleen kee nama jijjiiru. Sagaleen kee inni Gooftaa mucummaa keessaa baasee gara nama guddaatti nama geessu. Sagaleen kee inni dhoqqee keessaa nama baasu. Sagaleen kee inni laaqii keessaa nama baasu. Sagaleen kee inni boolla keessaa nama baasu. Sagaleen kee inni boolla qilee keessaa nama baasee gaara gubbaa nama dhaabuu danda'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin yeroo kana yaa Waaqayyo sin kadhadha. Nuuf haa dhufu. Nuuf haa dhufu. Muraan Waaqaan duratti haa banamu. Dhaangoota galanni siif haa ta'u. Dadhabaa garbicha kee gargaara. Maqaa Kiristoos Yesuusiin honnaan darbe. Ameen. Iddooni amma dubbisee Wangeela Lukaas inni dubbisni jalqabaa Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 80 waa'ee eenyuti beektu? Waa'ee Yohaannis. Yohaannisiin ergamoota jiran keessaa yookiis immoo raajota darban keessaa adda kan taasisu waa tokkotu jira. Raajii isa dhumaati. Bara kakuu moofaa keessatti he was the last prophet. Kakuu moofaa keessatti raajiin bara kakuu moofaa keessa ka'e yoo jiraate Yohaannis isa dhumaati. Garuu wanta isa dhibu transitioning ittiin inni hojjetu tokkuma. Mee seera uumaatti isin geessa. Seera uumaa irratti yoo ilaaltanii raajii inni jalqabaa seera uumaa keessatti eenyu beektu? Abrahaam irratti jalqabe Waaqayyo Abrahaam raajii ture. Akka raajota warra kaaniidha Waaqayyo Gooftaa machaa kaan agarsiise akka jedha hin jedhin malee raajiin Abrahaam. Abrahaamiin maal godhe Waaqayyo? Qe'ee abbaa kee keessaa lafa itti guddatte keessaa isa barte keessaa isa jiraachaa turte keessaa maal godhe?
Bayi jedheenitu achi keessaa isa baase. Museetti yoo dabarre Museenis hojii Waaqayyoo humnaan hojjechuudhaaf hojii Waaqayyoo dinqiidhaan hojjechuudhaaf Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo humnaan Musee irratti mul'achuudhaaf maaltu ture? Museeni lafa onaa keessatti tireend ta'u ture. Akkaataa kanaan Yohaannisitti gaafa dhufnee ilaallu Yohaannis inni raajota bara kakuu moofaa keessatti ka'an keessaa isa dhumaa inni ture kun kan Yohaannis xinnoo adda. Yohaannisiin adda kan godhu tokkoffaa raajii bara kakuu moofaa keessaa ka'an keessaa isa dhumaa ta'uusaa duwwaa utuu hin taane bara Yohaannis raajii ta'ee ka'u keessatti isaan duratti waggaa 400 ol kan ta'utti yeroo Waaqayyo saba Israa'elitti dubbachuu dhiise የዝምታ ዘመን Amaariffaan kan jedhamu yeroo itti Waaqayyo callise kan ture. That's the main reason warra wanti waldaa yookiis warri wangeela kanatti wangeela 66 jedhu wangeela 66 biraan 81 warri gashanii kanaaf ittiin fudhatamu wangeelonni bara sana barreeffamanii akka wangeelaatti ilaalamani maaliif yeroo itti Waaqayyo callise sana keessa barreeffaman waan ta'eefitu wangeelatti hin dabalamne. Bara kana keessa eega darbee bara namni Waaqayyo irraa fagaate bara Waaqayyo namarraa fagaate bara Waaqayyo namatti dubbachuu dhiise bara guyyaa yeroo waggaa hamma kana Waaqayyo calli ittisee booddee haaraan kun raajii ta'ee Yohaannis gaafa ka'ee fi Yohaannisiif jireenyi rakkisaa ture. Yohaannisiif jireenyi salphaan ture. Yohaannisiif jireenyi akkuma barbaadan dhaqanii namootatti waa dubbatanii laa Waaqayyo kan jedhan keessa hin ture. It was really challenging. Kanaaf Yohaannis namni isa gorsee miti, teoloojii dhaqee miti, namni daayirekshinii kenneefi miti, hamma dhaqee yeroon isaa ga'utti, hamma dhaqee saba Israa'elitti humnaan isaanitti mul'atutti maal godhe? Dubbisa. Namtu kanaaf dubbisu. Dubbisni fe'isa. Boqonnaa tokko lakkoofsa 80. Go ahead. Hubachaas in adeemaa ture. Amma guyyaa irratti hojii isaa saba Israa'el keessatti jalqabettis lafa onaa keessa hin jiraataa ture. Hamma hojii isaa Israa'el keessatti jalqabetti isa jiraataa ture. Maal keessaa ba'ee? Maatii isaa keessaa ba'ee? Saba isaa keessaa ba'ee? Akka kan Abrahaamitti yaa Yohaannis qe'ee keessaa ba'e Zakkaariyaas fi Elsaabeetiin dhiisii adeemi kan jedhu sagaleen asirratti barreeffamee hin jiraatin malee the same pattern akkaataa itti Abrahaam sanyii isaa keessaa ba'e the same pattern akkamittiin akkaataa itti Museeni abbaa fi haadha isaa irraa addaan ba'e bishaan irratti gatame achi mucaan mootii intalli mootii isa fudhattee galtee guddistee guddatee booddee immoo mucaa maqaa sanaan waamamuu jibbee ba'ee dhaqee lafa onaa keessatti ashawaa irratti akka trend ta'ee ba'etti Yohaannis akkasittiin hin barreeffaminiif malee asirraa garuu lakkoofsa 80 maal jedha? Mucichis guddachaa hubachaa adeemaa ture. Maal ta'a? Guddinni dabalaa adeema ture. Hubannaan dabalaa adeema ture. Eessa waan jiruuf? Namoota hundumaarraa adda ba'e waan jiruuf. Maaliif achi keessatti guddaa ture? Maaliif hindaa'uun? Comfort zoning guddinaa fi haadhaaf abbaa keessa miti? Miti? Okay. Don't forget this. Hin guddatu ture jechuudha. I will show you. Mata dureen lallaba kootii nama ga'eessa ta'e waan jedhudha. Write this down. Nama ga'eessa ta'e. Yookiis Amaariffaan huneenyaa saba hundi. Nama ga'a, nama of danda'e ta'e. Tokkoon isa furatti hiikee immoo yoo taayitilii kana deebisee isinii kenne nama ga'eessa ta'e Kiristoositti guddadhu. Nama isin bukkee jiruuni nama ga'eessa ta'e Kiristoositti guddadhaani. Amma waan haaraa kalla. Nama isin bukkee jiru otoo hin taane
nama bitaa keessanis jiru miti, nama mirga keessanis jiru miti, nama dudduuba keessanis jiru miti, nama fuuldura keessanis jiru miti. Warra nama hime kana hin ta'in garuu nama tokkotti nama ga'eessa ta'e Kiristoositti guddadhaani. Namni sini gadi. Haali jaajara itu ofii keettaa seeme. Ilaa yaa namummaa koo nama ga'eessa ta'e Kiristoos Yesuusitti guddadhaameef jedha. Ameen. Rakkoo tokkotu jira. Namni hin guddatu taanaan, namni mucummaa bira hin darbu taanaan waa bu'aa buusuu hin danda'u. Ofiifis bu'aa buusuu hin danda'u, namaafis bu'aa buusuu hin danda'u. Har'a Waaqayyo waa tokko isaan baasa. Ameen. Wangeelli Luqaas boqonnaa lama irratti immoo waa'ee Yohaannis inni Kiristoos Yesuus main point yeroo hundumaa kan nuti lallabnu waa'ee Kiristoos Yesuus waan ta'eef waa'ee Yesuus yoo ilaalle Yesuus Kiristoos akkas jedha. Keessumaa wangeelli Luqaas boqonnaa 40 irraa akkas jedha. Mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutaa adeeme. It's not a coincidence. Mucichi guddachaa hubachaa deema. Guddina dabalaa deema, hubannaa dabalaa deema. Yohaannis Kiristoos Yesuusitti gaafa dhufu mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutaa adeeme. Ayyaanni Waaqayyoo isarra ture. Maal waan ta'eef guddachaa waan adeemaa ture, hubannaa argachaa waan adeemaa ture, dabalaa waan adeemeef ayyaanni Waaqayyoo isarra ture. Ayyaanni Waaqayyoo ijoollee irra dhabu jira. Remember this. Ayyaanni Waaqayyoo hubannaa wajjin deema. Ameen. Ini masih bukan jauh ni, muncul berada di dalam. Coba David, rumah kita siapa ya? Let me show you something. Percentage sahim beku, warna nimbed lihat lah. Percentage sahim beku malay. Wae warna biaya lafaki sejarah ni asal. Wae warna Kristosin himbed ni asal. Kristos Yesus ini warna bekan. Waaqayyoon qabna warra jedhe maqaa Kiristoos Yesuus maqaa caalu maqaa guddaa sanatti wal qabananii mucummaa bira hamma hin darbarretti bu'aa buusuu hin danda'an. Sagaleen kun yommuu dhufe beektu hojii kootiin galaa jira. I don't remember Wednesday or Thursday nama tokko hojii waldaa mana keessaa nama tokkotti wal ba'een utuu nagaa wal gaafannee nagaa wal taasaa jirru wanta nufi kooti ilaalee itti gadde tokko namichi natti kaase. Namni kun warra ortodoksiitu maqaa maaramiin seetanii jedhanii namoota wal qabee diraamaa hojjetu. Maqaa maaramiin seetanii ati immoo hiikanii warra ijoollee beekti jedhanii of waaman namoota afur furanii Allah isaanii keessa galchanii isin immoo hiikaa jedhanii. Wanti ichi diraamaan isinuma iyyuu maqaa maaramiitiin hin hiitusi. Isa booddee jarri immoo isa isaan fooniin diraamaa itti hojjetanitu jarri immoo hafuuraan hiikuu barbaadu. Yeroo isaan natti dhufe sagalee caataatee amma jirtutti waan fayyadu. Waan fayyadu akkuma buusuu barbaadde boleessa koo buleettii koo mucummaa bira darbuu qabda. Ameen. Mucummaa keessaa bahuu qabda. Mucummaan Waaqayyoo ilaa akkaataa naachuraalii namni Solomoon akkas jedhe ijoollummaa bira darbee dargaggeessas ta'ee dargaggummaa biras darbee dulluma biras ga'eera jedheetu dubbata. Life cycle namaa by nature, natural law, the law of nature. Namni hin dhalataa, mucataa, hin guddataa, dargaggeessa ta'a, dabalaa deemaa, nama ga'eessa ta'a, hin dulloomaa, isa booddee immoo biyya lafaa kanarraa maal ta'a hin godaana. The same case is true spiritually, but the difference here is akkaataa itti mucaan guddattu waggaa sana eegee miti kan namni guddatu. Tokkoon waggaa shanatti guddachuu danda'a hafuuratti. Ameen. Tokkoon waggaa tokkotti guddachuu danda'a hafuuratti. Tokkoon immoo sekondiitti guddachuu danda'a Waaqayyo biraa taana. Within a second, I will show you.
walumaa gala isaa garuu guyyaa tokkottis guddadhu, sa'aatii tokkottis guddadhu, daqiiqaa tokkottis guddadhu, sekondii tokkottis guddadhu garuu guddachuu qabda. Ameen. Yaadatu barumsaan tokko barsiise maal kan jedhu Kiristoos Yesuusiin qaama isaa ittiin hir'isanaa jedhee isa barsiise yaadatu. Kiristoosiin disabilitii hin taasisinaa jedhee barsiisee ture. Tokko hundumti keenya qaama Kiristoos jedha sagalee Waaqayyoo. Hundumti keenya qaama maalidha? Hundumti keenya qaama Kiristoos. Inni tokko ija Kiristoos, inni tokko afaan Kiristoos, inni lallabu afaan Kiristoos, inni mul'ata argu ija Kiristoos, inni sagalee Waaqayyoo dhaga'u gurra Kiristoos, inni kaan miila Kiristoos, inni kaan harka Kiristoos. Tokkoon kee waldaa kiristiyaanaa keessaa ga'ee kee hin baatu taanaan qaama Kiristoos itti hir'isaa jechuudha. Waaqayyo hubannaa sana fakkeenya. Kun immoo bu'aan isaa baay'ee gadi. Waaqayyo nu argachaa. Kanaaf egaa mucummaa irra namni darbuu qaba. That's the title. Mucummaa keessaa baay'ee kan jedhu is the title. My title number 1. Subtitle isaa jechuudha. Mucummaa bira darbi yookiis immoo mucummaa keessaa baay'ee. Macaafa Galaatiyaa boqonnaa 4 yoo ilaalle Galaatiyaa boqonnaa 4 irraa waa'ee mucaa kana sirriitti dubbata. Bara kakuu haaraa keessatti Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma 4tti nan dubbisaa mi'a nuti dubbisaa dhaggeeffadhaa. Namni tokko garuu utuu afaan Amaariffaa sanaa baasee nan ta'u. Baafatanii ture. Afaan Oromoo isaa nan dubbisaa, afaan Amaariffaa nan tokko nan dubbisa. Yoo ta'u baasiraa qabaasachuu nan danda'a. Nan dubbisa maqaan sun akkas jedhama. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatii darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu namni qabeenya abbaa isaatii ilmi abbaa isaa jechuudha. Mucaan abbaa isaatiif abbaan isaa qabeessa kan ta'e, abbaan isaa sooressa kan ta'e, abbaan isaa mootii kan ta'e, mucaan nugusaa waa'ee mucaan nugusaa isaa Gus liji. Namni tokko immoo karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatii darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Lakkoofsa 2 hamma barri abbaan isaan mureef ga'utti akka harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuu fi adaraa itti kennamee jala ture. Mee Amaariffaa sana dubbisu lakkoofsa 1 lama duwwaa. Maqaa gooftaatti naa dubbisu dhageettis mana balu garaachaan ምዕራፍ 4 አመስከረም ነገር ግን እላለሁ ወራቱ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። ነገር ግን አባቱ እስከ ቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመንጋዎች በታች ነው። ኢላላከ ሜዱ ብዙ ከስኒፍ ከ Baay'ee gaarii disiniin galee jechuudha. Baay'een jaalladha maaliif gaafa disiniin galee I will take different example and try to explain. Mucaa xinnoo fudhadha amma waa'ee mucaa Nasraa hiikaan inni duraanii wangeelii duraanii dubbisanii የንጉሥ ልጅ jedhe jalqaba. የንጉሥ ልጅ ወራሽ ሆኖ እያለ እስኪያድግ ድረስ በሕፃንነቱ ከአሳዳጊው በታች ነው ወይም ከባሪያ በታች ነው። ሙጫን ንጉሳ qabeenya nugusummaatti darbee maal ta'a? Nugusa ta'a mataan isaa. Qabeenya abbaa isaatti darbee nugusa ta'uuf utuu jiru hamma mucaa ta'ee jirutti harka eenyu jala jira? Harka ishee isa guddistuu moggaasii sana jalaa jira. Waa'ee isaan isin ibsame. Mee namni haawus naannoo guddatanii yookiis immoo haawus naannoo isin eegee beeku. Okay. Ilaala kana namni mucaa xinnooni amma ogeetti fudhadha. Mucaa xinnooni amma birqeen mucaa kanaa nama isee eegu fuutee nama hormaa tokkotti yoo laatte yookiis immoo nama isee guddistu garba hoo qabaatte garbatti dabarsitee yoo kennite garbi kuni waan barbaadde gochuu hin dandeessu. Yoo barbaadde qimmiiduu dandeessu maaltu arga iseen himachuu hin dandeessu. Ilaala mucaan mucaadha mucaa waan taateef himachuu hin dandeessu qimmiiduu hin dandeessi kuffisuu hin dandeessi.
nyaata sirriitti kennuu fi dhiisuu hin dandeessi. Yeroo mucaa koo inni hangafaa Finfinneetti kan inni guddate. Yeroo mucaan isa guddistu indaa'uma harmee isaa isa guddistu sana se'aa ture. Hin beeku ture. Kanaaf kan inni caala jaallatu iyyuu haadhatu hin taane isee kana. Iseetu wajjin olaa, iseetu wajjin bulaa, iseetu guddisa. Mucaan immoo lafa mana kiraa irra bukkeedhaan mucaa kan biraan immoo jira ture. Mucaan kun immoo namni isee hedduu jirti. Amma yeroo sanaa haadha koo maal aartii mucaan isheen sun maal gooti mucaan inni kun nan gooti gaafa nyaata kennanii fi nyaatu ganaa ulee areebanii nyaachisu. Aadaa biyya keenyaati. Inni dinnaan hin dhiisanii amma inni nyaatutti reebee nyaachifti. Mucaan inni sun immoo amma fuutee dura keessee xinno turte bellaa amaara jarri bellaa itti sokkitti gaaf tokko kara maskootii utuu ilaalanii hojjettuu kun maal gooti jettu bellaan isa jettu ofii nyaatti. Hojjaa nyaattee tuni maali mucaa akkuma eebbisee waaqa isaanii kenne ulee malee nyaataa itti seeni. Inni lakkaa nyaachaa hin jiru bellaan kan biraadha jechuudha. Innaa mucaa jalaa nyaattee bellaa itti. Maali naasaa jira asitti mucaadhaa himachuu hin dandeessu yoo barbaadde nyaata jalaa nyaatti yoo barbaadde qimmiiddi yoo barbaadde hin kabalti. Mucaan gaafa boo'u yoo utuusa haati mucaa abbaan mucaadhaa boo'u yoo dhufe maal taate bosuudhaan hin beekaan jettee sobdee urursituu dandeessi. Hiikoo lakkina rukuttee jechuun dandeessi mucaan. Waa'ee mucaa laaltu waan taate mucaa dhaqa. Yoo barbaadde lafaan dha'uu dandeessi. Even to the extreme deemee sirrisiisaa ajjeesuu hin dandeessi. Seera sodaadhaaf malee tokkoon mucaa sana jaallattee ta'a malee ajjeesuu iyyuu hin dandeessi. Bakka mucaan dhugusaa namni eegu tokko mucaan dhugusaa sana mucaan dhugusaa ta'ee utuu jiru waraash ta'ee utuu jiru mucaa sana ajjeesuu hin dandeessu. Yoo hammaateen duuti malee yoo barbaadde ajjeesuu hin dandeessi. Walumaa gala isaa kun maal konkuluur godha? Mucaan kun harka eenyu jala jirti? Mucaan dhugusaa ta'ee utuu jiru harka guddistu jala jirti. Kaarratti walii gallaa? Ameen. Remember. Lakkoofsa 4 dubbifna. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbifna miti. Amma gaafa yaadan amma sitti qabadhaati. Indegana gaafa dubbisu haaraa sinii ta'alaan isin dhaggeeffatan. Dhaggeeffadhaa gaafa jalqabuma kan dubbisa. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatii darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaarra hin caalu. Ndaa'umsaa gadi. Hamma barri abbaan isaaf murteesse ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchanii fi adaraa itti kenname jala ture. Nuyis kun nuti warra kiristiyaana taane nuti ijoollee waaqayyoo warra taane nuyis akkasuma. Hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanatti fi hojjetoota turre. Barri murameef suni yeroo ga'utti garuu waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate seera jala galfame inni warra seera jala jiranii furuudhaaf nuyis ilma waaqayyoo taanee akka guddannu. 4, 3, 2, 5, 0, 3, 0, 8, 6. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan waaqayyoo taanee akka guddifamuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa atis si'achi karaa waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetiitti darbitee argachuuf jirta. Ameen. Walumaa gala isaa kana samaraayiz godhee isin argisiise maal jechuudha? Amma gaa waa'ee mucaatii fi waa'ee mucaa dhugusaatii fi hamma maal akka inni ta'e there is a line. Hamma dhaqee laayinii darbutti amma gaa garbaa gadiidha. Garbooleedhaa gadi. Guddistuu isaatii gadi. Nama isa baattuu gadiidha. Amma waa'ee mucaa dhugusaatti hin deebi'a gaafa.
I will compare the life when he was a child, when he is an adult. Yeronni mucaa, yeronni immoo mucummaa bira darbu. Guddina isa ga'eessa of ga'aayyuu miti. Mucummaa bira gaafa darbu. Mucaan isaatti amantuu taate qacaramtee isheen eeddu harka isaa jala mucaan kun utuu jiru gaafa mucaan dhuqee mucummaa keessaa bahee guddachaa dhufu maal gooti eedduun isaa kun mucaa dhufu isaa kan hin darbe sodaachuu jalqabdi. That's exactly what I was looking for. Sodaachuu jalqabdi. Itti hukumtu malee bira dabartu hukumuufi jalqabdi. Gadi jechuufi dabarti. Of course nuti Itoophiyaa dhufne waan ta'eef aadaan biyya Oromiyaa keessa jiruu fi Itoophiyaa keessa jiru yoo ilaaltanii nama gugguufuu kana bira hin geenye keessumaa nuti generation keenyatti. Dhaloota nu fuulduraa gugguufaa turan nugusoota barri kingdamii mootii jala bulanii beekanii dubartoonni amma West Africa kana keessa ilaaltanii qabsa harka qabatanii akkas gadi darbu. Gumanii gadi akkas gadi qoommaanii darbu. Qoommaa jala qoommaanii darbu. Mucaan dubartiin isa mucaa xinnoo sira baattu kun gaafa mucaanii achi bira ga'anii waan gochaa deemti. Gugguufii jalqabdi. Akka baqqaleen sodaachuu jalqabdi. Hukkumuufii jalqabdi. Ulfina kennuufii jalqabdi. Waa'ee. Mucummaa bira darbeera waan ta'eef nama ga'eessa waan ta'eef. Okay. Amma gaa Yohaannis mana harmee isaatiif abbeesaa mana Zakkaariyaasii fi mana Elzaabeet keessaa ba'uunsaa mandara sana keessaa ba'uunsaa saba sana keessaa ba'uunsaa bakkee onaa keessatti sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu dammadaamuutii fi mixii quruphisa fa'aa nyaatee guddate midhaan namni nyaatu nyaatee guddanne jireenya namni jiraatu hin jiraanne waa'ee yoo inni waa tokko dubbate kun eessaa ba'e jedhu hin beekani jenereeshiniin sun waa'ee Waaqayyoo hin beekani jenereeshiniin sun waa'ee Waaqayyoo akkasii jedhaa hin beekani dubbii Waaqayyoo hin beekani jenereeshiniin suni jenereeshinii isaaniitii olitti ture hamma abaabilee isaaniitii iyyuu waggaa 400 gidduu jenereeshinii beekamu jiraata laala waggaa 400 gidduu jenereeshinii afur jiraachuu danda'a simpli gabaabumatti generation to generation waa'ee Waaqayyoo hin beekan waan ta'eef wanti haaraan kun wanti nuti kaleessa hin beekne har'a isaa dhufe jedhanii waan isin rakkisuu dhufa shaakala Yohaannis qabu isaaniin qaban waan ta'e isaan hojii walii hin galan kanarraa waan ta'eef Yohaannis yoo inni waa jedhe caal jedhe kun sirrii jedhanii achitti akka inni quucaree hambisu godhu harka isaanii jalatti mucaa ta'e hamma jirutti harka isaanii jala jira waan ta'eef mucaa ta'e hamma jirutti harka isaanii jala jiraata waan ta'eef lakkoofsa saddeettama ta'ee deebisanii yoo dubbisan maal agartu guddachaa hubannaadhaanis dabalaa hamma adeemutti isaanirraa addaan bahee jiraachaa ture. I'm coming to you now. Afuuratti nuti jireenyi kiristaanota warra jedhamnee waamamnu kuni hamma dannee mucummaa jalaa hin baanetti harka warra nu qabanii jiranii jalatti jirra. Yohaannis harka Elsaabeet keessaa bahe harka Elsaabeet jalatti guddachuu hin barbaanne waan ta'eef. Even Kiristoos Yesuus Maariyaamii faa jalaa bahe haadha isaa jalaa. Yaadattu yeroo inni maalitti qabaduuni. Gara Yohaannis boqonnaa lamarratti. Yaadattu yeroo inni waggaa 12 ta'ee ganaa utuu jiru mana qulqullummaa keessaa inni dhaabbatee barsiisuutti jira. Obbolaan Yesuus Kiristoosiif Maariyaamiif Yoosef immoo eessa bu'e jedhanii of biraa dhabanii barbaadu. Akka inni namni tokko dhaqee maal jedheen Ilaayaa Yesuus haati kee abbaan kee obbolaan kees lafatti buute dhabanii si barbaadaa jiru naan inni immoo galagalee maal jedheen exactly the same yeroo I'll say you see በድፍረት ላለው ይሄንን yeroo itti namoonni dhaabbatanii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo Kiristoos Yesuusin kan dhaggeeffatan mucummaa keessaa yeroo isaan itti ba'aa jiranii haadha isaa kan taate Maariyaamiin garuu garaa mucummaa keessa turte. Innoo kun itti ulfaachuu danda'a. Haa ulfaatu. Lemmi even kan qaalitu akka inni ulfaatu godhu haadhaaf abbaan mucicha fuudhanii ittiin fiigaa turan akka inni duuneef ittiin baqachaa turan gaafa jedhu eenyu mucaan Kiristoos Yesuus foonii mucaa miti hafuuratti yoo ilaaltan garuu Maariyaamiidhaa fi Yoosefin miti kan Yoosef Yesuusin baatee adeemaa jiru. Yesuus tuyyuu isaan sanan baatee adeemaa jira malee galanni Waaqayyoo fayyadamu.
I don't know sini galate yan imbeko. Kristos Yesusi sagaleen waaqayyoon bira ture. Sagaleen waaqayyoon ture. Sagaleen sun immoo mucaa fakkaatee haa dhufu malee Kristos Yesus mucaa hin turre. Kristos Yesus humna waaqayyoo ture. Kristos Yesus waaqayyoon ture. Kristos Yesus ilma waaqayyoo ture. Kristos Yesus kuni Yesusiif Maariyaamiin mucaa xinnoo kana baatanii waan ittiin fiigaa jiran nutti fakkaatu malee humna waaqayyoo humna jiraataa inni ta'e ilma jiraataa Kristos Yesus salila mataa isaatu isaan sadan baatee adeemaa ture. Fooniin gaafa ilaaltu garuu Maariyaamii fi Yoosefii wanta isa baatanii deemanitti fakkaata. Hafuuraan gaafa ilaaltu garuu ትናንትናም የነበረ ያንም የነበረ አሁንም ያለ ለወደፊትም አልፎ የሚኖር ክርስቶስ ኢየሱስ እነሱን እየመራ ነበር። አሜን አሜን። ከናፊጋ አስቲ ሁና ወረይሰ ቀበል ኢጅራን ጀላባው ዳፊ በከ በውትረ ቱሬ ሀራ ሜዋይ ከና ከሰት ዮፍላል ለዲስ ዮፍላል ለለኩም ባይ ዴራ ለሆን ገባብሴ በከለመት ኩቴ ማለት ሜቢ ፓርት 1 ቱዴይ ፓርት 2 the next time ገርዋንስ በተዋቶ ሰገሳ ሀራ ሜታ አትዮፍላላ ፐርሰንት ያን ህምቤክ ማለት ክርስቲያኑ ተወረፉ እንጀኒ ዋቀዮም ቤን ወረፉ እንጀን ከሳ ገርጫላን ከኛ ሙጫላ ገርጫላን ከኛ ሙጡማ ከሳ ባውና እንዴ ገርጫላን ከኛ ሙጫታኔ ጅራና ሙጪቺ ገርባ ገዲ ጀደ ሙጪቺ ወረሰ ጉድሰኒ ገዲ ጀደምቲ I will show you ሙጡማ ከኝ ስነርሲሳ ወሪ ሙጡማን ገሌፊ ዋን ስፔሻሊ ዋን ተለመጅራቱ ተራዳ ዮሐንስስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢንኮመን ሼር kan isaan godhan maal mucichi guddacha guddina sheerii godhu tokkodha hubannaa sheerii godhu lamada again immoo kan Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 40 godha kan Kristos Yesuus mucichi immoo guddacha number 1 they are sharing common jabaacha ogummaadhaanis guutaa adeeme ayyaanni waaqayyoo isarra ture ameen jala mugeesitti ma mucummaa keessaa man baanitti ayyaanni waaqayyoo sirra jira aatte jettu eegumsa waaqayyoo sirra jira malee ayyaanni waaqayyoo sirra jiraachuu hin danda'u. Kanaaf egaa lakkii ani guddadheera mucummaa keessaa baheera jetamni I will show you are not. I will challenge you here. You are not. Mucaan sun harka eenyu jira jenne harka guddistu jala jira. Namni waaqayyo duukaa jiru afur qulqulluudhaan guutameera jedhee fudhatu tokko na dhaggeeffadhaa waan dubbisuun isaati barreessuun isaa dhaggeeffadhaa. Namni dhugaatti ayyaana waaqayyoo keessan jira ani kiristiyaanaa guddachaa jira jedhu number 1 ogummaatti guddachuu qaba. Number 2 hubannaatti guddachuu qaba. Hubannaadhaaf ogummaatti hamma hin guddannetti hubannaan sii dabalaa hamma hin deemnetti ati harka waa baay'ee jala jirta. Waa baay'ee kana waan kuma sitti waan daagaruu shanan arfan tokko sitti machi keessa. Number 1 harka hir'uu kee waa jala jiraatta. Harka hir'ina kee jala jiraatta. Kanarraan kan ka'e yeroo hundumaa isa sitti hir'atetu siinsi baatee adeema malee situ hir'u sana baata miti. Number 2 harka horii jala jiraata. Horii waaqayyo akka ittiin bitee gurgurtuuf sii kenne horicha si bita malee si miti kan bitu. Qoosaan tokko lubiyaan tokko dubbatan tokko maal jedhanii namatu interviyuu godhu ta'anii yoo birrii 10 sii kenne harka 10 keessaa tokko laattaa jennaan 10 naa kennitaa qo'ee isaa jettaa 10 laattaa 9 kan koo tokko eenyaan naa kenne shilibba godhe namicha moo dibbatee yoo jennaan 90 gooti 10 yaa nan kenne kuma godhe kuma tokko nan kennaa koo 9 kan kooti kuma dibba tokko godhe too jedhu amma lootiriitti jira amma lootirii sii bahee miliyoonii tokko sii bahee yoo jennaan miliyoonii tokko jennaan ookee achi keessaa kuma dhibba 9 kooti kuma dhibba tokko nan kenne utuma jedhu inni irraa fadhe nambar isaa ture kan dhaga'e guddise lotirii isaa jennaan oollee miliyoonii dhibba tokko sii bahaa miliyoonii 10 laattaa ayi waa cubbummaa 10 soo kusan maan kennu jedhe ganaan kennamneefi isa kennu irratti takaraakara kun maal agarsiisa mucummaa agarsiisaa jechuudha.
walumaa gala waa'ee mucaa wansitti mee amalli mucaa maaloo amala mucaa gaafa jiru mucaan haasaa yeroo akka ogeetti haasa'uu kan dandeesse mucummaan kiristaanaa haasa'uu kan danda'u dubbachuu kan danda'u dhaga'uu kan danda'u falmuu kan danda'u ta'ee otoo jiru garuu nama ga'eessa kan hin taane yeroo hundumaa mucaa maaloo ofitti perfect mucaan yeroo hundumaa ofitti anaaf amma mucaa furdalaatanii warri abbaa ijoollee taatan ijoollee kun isa dhibee tabbeetu warri immoo tanii ijoollee bira ta'u dhibee tabbeetu namni ijoollee waa yaada ijoollee walaa lene ine yene kun sadan nama isaanii keessaan bare lene yene kan qodaa magayyuu kun hanqootti ijoolleen maaliif mucaadha mucaan haadhaaf abbaadhaan lee yaadu haadhaaf abbaa waan tokko dhiisanii yookiin ammas lene yene ine jechuunis maaliif waan isa mucaadha daawwitii gaaf tokko hin gadeemu farsa daawwiti kun arba sadii wanta ilaaltanii daawwitii completely waa isaa dhaabeetu waa'ee waaqayyotti deebi'e argee maal jedhee yaa lubbuu koo waaqayyoon eebbisi garuu utuu mucummaa keessa jiraate maal jedhe yaa waaqayyo lubbuu koo eebbisi na eebbisi na eebbisi na eebbisi namni gaaf tokko haleluuyaa kan godhee dhaabe yaa lubbuu koo nama waa'ee kee miti waa'een waaqayyo isa si eeguuti yaa lubbuu koo waaqayyoon eebbisi mucummaa keessaa ba'e jechuudha. Kanaafi harka horii jala jirta. Horii ittiin bitaa gurgurtaa ta'e horii irratti kan bulchu bulchaan horii sii ta'eetu jiru horiin si bulchuutti kaa yoo maaliif mucaadha. Sodaatinaa gaa riizanii isaa waan tokko dhugaa maaloo riizanii isaa mucaadha. Utuu waaqayyo waan barbaadde hundumaa irratti mucaa godhee mucaa waaqayyo godhee si kaa'ee jiru waan baay'ee si abdachiisee utuu waaqoo sitti dubbatu utuu waaqoo si geggeessu utuu waaqayyo harka qabee si qajeelchu gaafa si mijaa'ee waaqayyoon waaqessitaa gaafa si mijoonni waaqayyoon waaqessuuf ittiin hoddanyu waa'ee mucaadha kana